Ameerikaan ibsa har'a kenniteen hanga ammaatti namootni 122 ta'an Afgaanistaanii bahuu ibsite. Major Jeneraal William Taylor ibsa peentaaganii kennaniin dilbata kaleessaa qofa xiyyaarotni waraanaa 26 fi xiyyaarotni geejjibaa uummataa 2 lammiilee hafan 1200 baasuuf gara Afgaanistaanitti imaluu himan. Firaafoolii dhugaasa. Taalibaan biyyootni alaa lammiilee fi waraana isaanii hanga hagayya 31tti biyyattiitii baasanii xumuraa akka qaban himee ture. Biyyootni akka UK lammiilee isaanii fi loltoota bobbaasanii turan baasanii xumuruu isaanii ibsaniiru. Ameerikaan garuu hanga ammaatti lammiilee ishee boodatti hafanii fi lammiilee Afgaan deeggarsa kennaafii turan baasaa akka jirtu himte. Ameerikaan dilbata kaleessaa lammiilee ishee 1200 ta'an Afgaanii baasuu himte. Dabalataan reeffi loltoota Ameerikaa haleellaa buufata xiyyaara Kaabul irratti hidhattoota IS'n raawwatameen ajjeefaman har'a US'tti simatamaniiru. Haleellaan rookeetii dabalataa 5 ammoo har'a buufata xiyyaarichaa irratti yaalameera. Haa ta'us humni ittisaa misaa'ilota rookeetii 5 akka fashaleesse himameera. Dabalataan haleellaan US qilleensarraan dirooniidhaan raawwattee dho'iinsa boombii kan biraa magaalaa Afgaanistaan Kaabul keessatti mudachuuf ture hambiseera jedhan qondaaltonni waraanaa US. Ajaji waraanaa giddugalaa US akka ibsetti konkolaataan dirooniidhaan haleelamte kun miseensa garee IS kan damee Afgaanistaan baattee turte. Haa ta'u malee haleellaan diroonii kun namoota nagaa 10 galaafachuutu himama. Namoonni haleellaa kanaan ajjeefaman miseensota maatii tokkoo akka ta'an himameera. Ameerikaan dhimmicha nan qoradhaa jetti. Tigist Gazaayin dorgommii Paaralampikiin Itoophiyaaf warqee argamsiisuun seenaa haaraa hojjette. Meedaaliyaan warqee atileet Tigistiin argame hirmaannaa dorgommii Paaralampikiin Itoophiyaan seenaa keessatti isa jalqabaati. Dorgommii Paaralampikii baranaa irratti atileetonni 3 Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaachaa jiru. Tigist qabxii argatte kanaan baay'ee akka gammadde waayila ku ammayyootanaatti himte. Baay'ee gammadeera. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Dorgommii isa gulaalaa irraa kan hafe dorgommii Paaralampikii akkanaa irratti yommuu hirmaadhu kan jalqabaa kooti. Kanaan ammoo biyya koof warqee galmeessuu kootiin gammadeera. Dorgommii tiisartiin jedhamu irratti hirmaadhe. Dorgommiin kun namoota qaroon isaanii guutummaa guutuutti fayyummaa hin qabne yookaan rakkoo ijaa nama qabuuf kan qophaa'edha. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa bakka Illaan Qarsaa jedhamu keessatti kan dhalattee fi amma kilaba poolisii federaalaa jala kan jirtu Tigist ijoollummaarraa eegaltee fedhii fiigichaa akka qabdu himti. Dorgommii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommii Paaralampikii irratti kan hirmaatan namoota 3 qofa turan. Otoo namoota dabalataaf carraa fi deeggarsi kennamee dorgommii Itoophiyaan injifachuu dandeessu jiru jechuun Tigist BBC'tti himti. Namoota 20-30 yookaan isaa ol ta'anii biyyoonni dhufan hedduutu turan. Itoophiyaa irraa kan dhufne garuu nuti namoota 3 qofa. Utuu lakkoofsi namootaa dabalee, utuu deeggarsi jiraatee fi gulaala dorgommichaa irratti xiyyeeffannoon dabalataatu kennameeti dorgommiileen injifachuu dandeenyu jiru. Ijoolleen keenya baay'ee ciccimoodha. Fiiguu ni danda'u. Kanaaf gara fuulduraatti utuu kana irratti ciminaan hojjetame deeggarsi dabalataa kennamee fi lakkoofsa hirmaattotaa atleetiksii qofaa irratti otoo hin taane ispoortii gosa kamii irratti iyyuu dabalamee hirmaachuu utuu dandeenye baay'ee gaariidha. Qabxii baay'ee gaarii galmeessuu dandeenya jedhee yaada. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan gidduutti oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Magaalaa hawaasaatti shakkamtoonni doolaara Ameerikaa sobaa kan 100 fi 86 ol ta'u maxxansuun daddabarsuuf yaalaa turan 2 to'atamuu poolisiin beeksise. FBC'n akka gabaasetti shakkamtootni kunneen har'a waaree booda harkaaf harkatti to'atamu Komishinarri Komishinii Poolisii Sidaamaa Komishinar Abarraa Areeraa himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ji'oota 3 itti aananiif magaalattii keessatti gatii kiraa manaa dabaluun akka hin danda'amne beeksise. Bulchiinsi magaalichaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti akka ibsetti seerri dabalii kiraa manaa dhorku irratti erga mari'ateen booda sagalee guutuun mirkaneessuu hime. Sudaan kibbaatti uummatni mootummaa irratti fincila kaasnaan tajaajila intarneetii adda cite. Mormii hooggansa siyaasaa biyyattii irratti akka guutuu biyyattiitti gaggeeffamuuf jedhu hordofe qondaalotni mootummaa tajaajila bilbilaa fi intarneetii balleessan. Tajaajila intarneetii kan hordofu Netblocks dhimmichi dhugaa ta'uu ibseera. Oduun Sudaan wal fakkaatuun itti aanaa pirezidaantii jalqabaa Sudaan kibbaa loltoota isaa kan Salvaakir waliin tokkoomsuuf gabaasni jedhu soba jedhe. Ministeerri dhimma kaabinee Maariin Eliyaa Loomoro kaleessa gaggeessitootni lameen humnoota isaanii tokkummoossuuf walii galaniiru jedhee ture. Kun waliigaltee nageenya biyyattiif murteessaadha jedhamus Reek Maachar garuu sobaa jedha.
Ka ittaanutti yoo ceenu humnootni finciltoota naannoo Tigraay mootummaa federaalaa waliin wal waraanaa jiran TPLF gamtaa Afrikaa ni looga jechuun komatan. Komiin gareen hidhate kun gamtaa Afrikaa irratti dhiyeesse kan dhaga'ame erga gamtichi pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjoo ergamaa gaanfa Afrikaa gochuun dhiyeesseen booda. Dubbii himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa gamtaan Afrikaa gama mootummaa Itoophiyaa goruun walitti bu'insa ji'oota 10 ture jiraachuu isaallee yeroo inni itti beekamtii kenneef baay'ee xiqqaadha jedhe. Obasanjoon wal dhabdee qaamolee lameenii kana duras furuuf Itoophiyaa deemanis osoo milkaa'in hafuun isaanii yaadatama. Amma mootummaan Itoophiyaa fi TPLF mariif kan taa'an yoo ta'e hojiin jalqaba Obasanjoo maal ta'a jenne biyya Neezerlaandis kan jiraatan xiinxalaa dhimma nageenyaa fi siyaasaa kan ta'an Dr. Adam Kaasee gaafan. ትልቁ ስራ የሚሆነው ወደ ኢትዮጵያ ተጉዞ በፌደራል መንግስቱ በተለይ ያሉትን hojii guddaa jalqabaa kan ta'u gara Itoophiyaa deemuun mootummaa Itoophiyaa waliin dubbachuudha. Qaamolee kaan waliinis dubbatanii filannoowwan jiran adda baasuu ta'a. Akka dhuunfaatti yoo fudhatama qabaatan yoo akka dhaabbata gamtaa Afrikaatti ammoo TPLF irraa amanamummaa dhabuu waan danda'aniif akka dhuunfaa isaaniitti of dhiyeessuu qabu. Yoo danda'ames eeyyama mootummaa Itoophiyaan hooggantoota TPLF waliin dubbatu jedhee yaada. የህወሓት ባለስልጣኖችን ማነጋገር ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው. TPLF gamtaa Afrikaa irraa amanamummaa kan qabnee fi rakkoo kana fura jedhee akka hin amanne karaa dubbii himaa obbo Geetaachoo Raddaa himeera. Kana irratti kan gaafataman Dr. Adam mootummaan Itoophiyaa komii dhiibbaa biyyoota lixaarraatii qabu TPLF fi komii gamtaa Afrikaa irraa qabu dhiisuun mariif qophii ta'uun barbaachisaa jedhan. ህወሓትም ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ወደ ጠረጴዛ የሚመጡት mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gara araaraatti kan dhufan dhiibbaa biyyoota lixaan osoo hin taane qaamoleen lamaan haalli itti deemaa jiran kan isaan hin baasne waan ta'eef akka dhuunfaattis akka biyyaattis akka garee isaanittis haalli itti deemaa jiran kan isaan hin fayyadne waan ta'eef haalicha kan itti caalchisu waan ta'eef rakkoo kana kan furan inni tokko isa kaan mo'atee abjuu biyya bulchuu qaban yoo dhaaban qofaadha. Gamtaan Afrikaa jalqaba irratti mootummaa Itoophiyaaf kan looguu fakkaachuunsaa rakkoo fiduu qaba. Garuu Obasanjoon akka dhuunfaatti kana dura hooggantoota TPLF waliin hariiroo gaarii waan qabaniif haala jiru fooyyeessuu danda'u jedhee yaada. Garuu qaamoleen lamaan haalicha kan isaan hin baasne ta'uu baranii mariif qophii ta'uu isaanii baruun rakkisaadha. Sababni isaas TPLF mari'achuuf haal dureewwan kaa'eeru jira. Mootummaan ifatti waan jedhe jiraachuu baatus inumaayyuu mariin akka hin barbaachisne mallattooleen agarsiisan jiru. እንደውም መነጋገር እንደማይፈልግ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ። Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD barnoota nageenyaa fi tasgabbii kan ta'e Kumaa Baqqalaa TPLF shororkeessummaan waan farrajameef marii taasisuun ni ulfaataa jedha. Dabalataan gamtaan Afrikaa qaamolee lamaan araarsuuf gahumsa waan dhabeef komiin ka'e osoo hin taane lameen fedhii addaa waan qabaniif jedha Kumaan. Fedhiitu jira. Amma TPLF garee trustii godhu ni qaba. Gareen yookaan immoo dhaabbanni fedhii isaa sirriitti hubatee gargaaru ni jira. Kan mootummaa Itoophiyaatiin deeggarummoo ni jira. Assumption jedhutu jira amma gidduu isaanii. Kanaafuu humna hin qabanii, ga'umsa hin qabanii jedhee fudhachuu hin danda'an. Maaliif waraana keessa humni lamaan wal lolan sun yoo haalaan wal dadhabsiisanii kisaaraa hamaa irra yoo wal geessisanii dhumni isaa booda lamaanuu taa'ee waliin negotiate gochuudha wanti jiru. Qaama sadaffaallee dirqama hin barbaachisu jechuudha. Kanaafuu walii isaaniis mari'achuu ni danda'u. Tarii sadarkaa ammarra jiranitti lubbuu kumaatamatu badee miiliyoonotaan uummanni buqqa'ee tarii qaamoleen lamaan walii isaanii itti dhufanii teebilii tokkorra taa'anii waliin mari'achuun ulfaachuu hin danda'ure? Hin ulfaata suni egaa qaamni sadaffaan murteessaa miti. Maaliif qaamni lamaanuu fedhii walii isaanii qaban sirriitti adda baasanii ni beeku. Fedhii sana immoo seetil gochuu ni danda'u yoo ta'e miidiyeeshinii tun hin fayyadamiini negotiyeeshinii qaama lamaan gidduutti uumanii mari'achuu ni danda'u. Fakkeenyaaf siviil sosaayitii keessaa hayyoota biyyaa, jaarsa biyyaa, abboota amantii kanneen warroota paabilik fiigar jennu kana fayyadamuutiin xumuruu ni danda'u. Dhaabbilee idil addunyaa yookaan immoo biyyootuma ollaallee otoo hin fayyadamiin jechuudha. Haa ta'u malee trustiin isaan gidduutti uumamu immoo shakkisiisaa yoo ta'e gara qaama sadaffaa gidduutti barbaaduun kun inuma jiraata. Biyyoonni qeenxeen illee nama araarsuu ni danda'u. Wantichi garuu dhuguma kallattii kanaan immoo furamuu ni danda'a. Tokko tokkoon amansiisee tokko tokkoon haa hafu jedhee wal bira darbuu danda'u inni jedhu amma yaaddoo guddaadha haala qabatama amma jiruun. Tibbana ministeera muummee Abiy Ahmed pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museveenii fi pirezidaantii Ruwaandaa Pool Kaagaamee waliin marii taasisaniiru. Dr. Adam Kaasee rakkoon biyyattii mudate mariin akka hiikamu yoo barbaadames biyyootni lixaa gidduu seenurra biyyoota Afrikaan akka raawwatuuf deeggarsa argachuuf ta'uu malaa jedhan. Fiixee daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti kan argaman bulchiinsa magaalaa Mooyalee fi aanaa Mooyalee keessa sochii dinagdee lammiilee Keeniyaa fi lammiilee Itoophiyaa hirmaachisetu adeemsifama. Maallaqni biyyaalee lamaanii birrii fi shilinginis bittaaf gurgurtaa oomishaalee garaagaraaf faayidaarra oolu. Haa ta'u malee yeroo muraasaas madaalliin sharafaa birrii Itoophiyaa fi shilingii Keeniyaa jijjiiramaa dhufe. Firaafoolii dhugaasaa gabaasa qabdi.
Yeroo dhiyootii as qaala'uun maallaqa biyya Keeniyaa shilingii jiruu uummata Moyyaalee irratti rakkoo fiduu jiraattonnii fi aangawootni mootummaa ni himu. Ijoollee 10 akka qabanii fi jireenya itti ulfaatuu kan himan godina Booranaatti jiraattuu magaalaa Moyyaalee Aadde Kushaa Guyyoo dinagdeen nurraa fagaateera akka itti jiraannuu fi daa'imatti guddisnu wallaallee jirraa jedhu. Kanaaf sababni ammoo qaala'uu shilingii Keeniyaa wal qabatee daballiin gatii oomishaalee irratti taasifamu hammaachaa deemuu isaa akka ta'e Aadde Kushaan ni himu. Beeseen Itoophiyaa ati fudhatamayyuu hin qabdu shilingii keenya malee birrii Itoophiyaa namni akka horiitti ilaalu. Doolaa fi shilingii keenya wal qabatee birrii Itoophiyaa ajjeese birrii Itoophiyaa sagaleen nu biratti. Namni shilingii keenya qabu nam doolaa durii Ameerikaa kan qabutti saabama namni birrii Itoophiyaa harka qabu akka namni mallaqa harka qabutti ni saabamu. Kanaafuu waan rakkoon tuniin eegee haaromsaati as nu qabata akka Moyyaleetti. Sababi beesee keenya godhatanii uummata saamuu jiran saamicha jira bakka lafteen keessa saamicha jira. Qaala'uun gatii sharafa maallaqa Keeniyaa shilingii kun waliigaltee daldaltoota Itoophiyaa fi Keeniyaan kan raawwatamu ta'uu jiraattonni magaalaa Moyyaalee fi aanaa Moyyaalee BBC'n haasofsiise ni himu. Bulchaan aanaa Moyyaalee obbo Turaa Malichaa gama isaaniitiin kun abbootiin qabeenyaa naannoo Somaalee fi Keeniyaa keessa jiran wal gurmeessuun raawwatamaa jiraachuu fi kun beekaa birriin keenya akka du'uuf hojjetamaa kan jiru malee waan biraa miti jechuun BBC'tti himaniiru. Wannichi kun waan jedhanii godhuu jiran malee waan biraati miti. Abbootiin qabeenyaa keessumattiyyuu gama naannoo Keeniyaa jiraniif naannoo Somaalee jiran qaamni gurmaa tokko wal gurmeesse. Birriin keenya Itoophiyaa kun akkasiin doostaa jedhanii waan hojjetame. Keessumattiyyuu wanni kun tokkoffaa seera qabeessummaa miti black market maqaan isiitiyyuu. Daafuu waan kan qorannee jiru tokkoffaa shilingiin amma abba qabeenyaatti namni 2 namni 3 keessumattiyyuu naannoo Somaalee kan keessaati gama gaamboo ta'anii aganaatti cabsira arra ganaadhaan ooluu qabdi arra ganaatti gad bu'uu qabdi jedhanii murteessan abbumaan dhuunfaa shilingiin birriin Itoophiyaa armaata baankii beetii agitti cabsa qabdi. Black market irratti ammoo baankii beetii jiruudhaan faalla ta'e. Kan jechuun mootummaan taa'ee murteessuu danda'inu abba dhuunfaatti iyyuu taa'ee murteessee birrii Itoophiyaa ijjeessa. Wanni Itoophiyaa birriin Itoophiyaa kun akkanatti akkoftaa jedhee asitti hojjetu jira beekte. Akka furmaataattis bulchiinsi magaalaa